daawwattoota TV Oromiyaa magaalaa Torontoo ashamaa harka fuune. Sagantaa guyyaa irraa keessatti Odaa Xasee itti gaafatamaa jaarmayaa biyya alaatii fi akkasuma miseensa gumii saba adda bilisummaa Oromoo haala yeroo ammaan tanaa qabsoon bilisummaa Oromoo keessa jirtu irratti ibsa akka nuu kennuuf yaamneeti jirra. Odaa Xasee waamicha keenya kabajee dhufuu keessatti hedduu galatooma. Isinis hedduu galatooma. Tole gaamee gabaabumatti daawwattoota keenyaaf haala yeroo ammaan tanaa qabsoon bilisummaa Oromoo kan adda bilisummaa Oromootiin hoogganamtu keessa jirtu gabaabatti daawwattoota keenyaaf yoo ibsite. Bareeda gaafii gaariidha. Haalli qabsoon Oromoodhaa yeroo ammaan tanaa kana keessa jirtu dhugumatti qaxxaamura addaati jechuun ni danda'ama. Yeroo diinni ummata keenyaa hedduu akkaan maletti gara jabinaan hiraarsaa jiru keessatti jirra. Yeroo barattoonni mana barumsaarraa ari'aman, yeroo manni hidhaadhaa ilmaan Oromoodhaatiin guutamee fi haalli biyya keessa jiru walumaa galatti fokkisaa ta'e keessa jirra. Laftiin Oromoodhaa abbootii qabeenyaaf gurguramaa yeroo jirtu keessa jirra. Karaa biraatiin immoo qabsoon Oromoodhaa sadarkaa tokko geessee mooraan qabsoo Oromoodhaa qulqulloomina bareedaa agarsiisaa jirti. Kanneen impaayera Itoophiyaa jiraachisuudhaaf barbaadan gara tokkotti, kanneen immoo impaayerittii kana diiganii Oromoo aangoomsuu barbaadan gara tokkotti yeroo itti cilleeffatan keessa jirra jechuudha. So gama keenyaan caasaalee haalaan rakkisaa ta'e keessatti nurraa jijjiraman walitti deebifnee ijaarrachuudhaan waraana keenya bifaan aayinaan hedduminaan ijaarrachuudhaan funyaan mooyyaanii jalatti yeroo tarkaanfii fudhachaa jirra. Biyya alaa kana keessatti karaa siyaasaatiinis karaa dippiloomaasiitii fi akkasumas immoo jaarmayaan yeroo lakkoofsaan illee haala alaa tanaan dura argamee hin beekne keessa jirra. Egaa karaa birootiin immoo warri hoomworkii kan nu barbaadan adda bilisummaa Oromoodhaa waan qabu akkana jedhanii diina irratti xiyyeeffachuu dhiisuudhaan adda bilisummaa Oromoo qofa irratti xiyyeeffatan keessa jirra. Kana hundaa'uu hoomworkii namaa osoo hin hojjetin dandeettii keenya warra dandeettii hin qaban hin lolan jedhanii lafa dhiitaa turaniif garsiisaa itti jirru keessa jirra jechuudha. Tole hedduu galatoomii jechootuma amma ati jette kanarraa namoota yookaan murnas ta'e warra kana biraatiin nuti qabsoo karaa nutti fakkaatuun goonaa jee sosso maaliif akka isaan hoomworkii nuu kennanii tokkotti maaliif jaarmanni fudhata? Hoomworkii jaarmaa kanaaf akka kennanitti. Bareeda. Gama keenyaani abbaan fedhee akka Oromoottis taanaan karaa isa baasuun qabsaa'uun mirga isaati yookaan isiiti. Wanni ammaan tana karaa feeneen qabsaa'uu barbaannaa jechuudhaan impaayera Itoophiyaa jiraachisuudhaaf sababoonni tarrifaman kuni ilmaan Oromoodhaa qawwee hiikkachiisuudhaaf kan tilmaamame qofa osoo hin tahin kan sammuudhaan hidhannoo hiikkachiisuudhaaf tilmaamamedha. Fakkeenyaaf dhiifama. Takkaa adda bilisummaa Oromoodhaa bilisummaa jedheen beeku kan jirutu jira fakkeenyaaf. Ayyee ergaa takka adda bilisummaa Oromoodhaa takkaa bilisummaadhaaf lolee hin beekne. Ilmaan Oromoodhaa aarsaa tahan kun hundinuu maaliif aarsaa tahan kan jedhu irratti nama geessaa jechuudha. San immoo kanneen dammaqiinsa gahaa hin qabne biratti jarrinuu akkanumatti bilaashumatti du'anii yookaan immoo wareegamanii. Duuba maaliifini
qabsoo godhaa maaliif warra qabsaa'u kana gargaaraa isa jedhutti geessisaa jechuudha. Tokko. Lammaffaa immoo impaayertiin tuni akkuma jirtutti taatee uummanni Oromoodhaa kolonii yookaan immoo kiyyummaa jala jira jechaa. Karaa birootiin immoo mirga lammummaa gaafanna waan jedhuutu yeroo ammaan tanaa kana keessatti faashina ta'e. Hayyee mirga lammummaa tana eenyu gaafattaadha? Impaayera diiguun malee, impaayera caccabuun malee mirga lammummaa kana gaafattamoo eenyu gaafattaa isa jedhu. Qabxii kana waliin hin tuqeef maali? Yeroo ammaan tanaa kana keessatti qabsoo ilmaan Oromootiin kan kee afaan ofiitiin dubbachuu, aadaa ofii kabajachuu, Oromiyaan guututti ta'uu baatullee at least xiqqaatu daangaan isii sararamuutu jira. Erga akkana taate hayyee mirga lammummaa qabannaatti barbaannaa, mirga lammummaatiif falmannaa, Oromiyaan angoomuu yookaan immoo ilmaan Oromoodhaa hiree ofii murteeffachuun maaliif barbaachisee isa jedhu irratti nama geessisee hidhannoo nama hiiksisaa jechuudha. Kungaa tooftaalee ilmaan Habashaadhaa hanga har'aa ilmaan Oromoodhaa dandayan qawwee hiikkachiisuu dadhaban immoo sammuudhaan ilaalcha biroo akka qabaatan goosisuu irratti tattaafachaa kan turan garsiisaa jechuudha. Kunis saniin adda tahee hin argamu waan kana ta'eef jecha dhugumatti kun ilmaan Oromoodhaa ammaas adda bilisummaa Oromoodhaa uumaa godhaan jiru adda bilisummaa Oromoodhaa akkana tahee akkas tahee jechuudhaan olola oofamuun ilmaan Oromoodhaa qabsoo bilisummaa bira akka hin dhaabbanne akka hin gargaarre goosisuudhaaf tattaaffiin godhamaa jiru hedduu guddaadha. So wanneen kana fakkaataa waggaa walitti ilaalte deebisaan kee gabaabumatti dubbiin warri namni barbaadu karaa barbaadetti haa qabsaa'uu qofa osoo hin ta'in hayyee karaa barbaadetti qabsoofte nuti gama keenyaan karaa daandaqoo haa godhuu fi rakkoorraa hin qabnu garuu Oromoon kaan Gimboossamin yookaan immoo ilmaan Amaaraa kaan immoo Wayyaanee yookaan immoo ilmaan Tigree biratti gartee jalatti dahatee mirga ifii barbaadachuu qabaa himoo hin qabuun gaafii dandeesse jechuudha. Tole, mee akkuma uummataaf ifa ta'uuf waa'ee amma mirga lammummaa gaafachuu jedhamu kun akkanatti fakkaatu waan amma eegalamee miti. Yeroo waltajjiiuma addi bilisummaa Oromoo qopheessa irratti warri akka keessummatti affeeraman ta'e akkuma hoogganattu yeroo sanatti nuti walli gaafannu Itoophiyaa ta'uudhaan waan jedhamu yeroo san jedhamee ture. Kun egaa Minisootattis jedhamee ture. Warra yeroo san hooggana gadaa dafee jedhamuun jechuudha. Yeroo waltajjii silaa addi bilisummaa Oromoo qopheesse san irratti yeroo jedhamu wanni kun yakka hin taane amma maaliif yakka tahaa jedhanii yoo namni si gaafatan maal deebistaaf? Gaafii bareedaa hoogganni gadaa dabree kaatiyyattu kun hoogganuma ammaan tanallee dhaadannoodhuma san fannifatee deemu yoo kan ta'u taate isaanuma gaafachuutti rooyya garuu hanammaan beekutti gaafiin ilmaan Oromoodhaa abbaa biyyummaati malee impaayera isaan gabroomse lammummaa gaafachuudhaa miti. So kan akkasitti addaan baafannee haalaallu warri gartee tarii yaada akkasii qaban hangama kiyyaanii lafa jalatti waan takka jiraachuu dhabuun ni malaa garuu ifaan ifatti fedhiin miseensota Oromoo miseensota adda bilisummaa Oromoodhaa wayyabni fedhiin ilmaan Oromoodhaa wayyabni maal akka ta'e osoo beekanuu fuulduraan akkanatti bohaanii nuti takkaa bilisummaa hin jenne jechuu kan hin dhagayan isaatuma irratti namni tokko interview ta'e jennaan hoggana dur keessa
kan hin dhagaya malee dhugumatti walgahii irratti hin dhageenye. Lammummaa gaafii lammummaa gaafachuu jechuun I think wanni kun tanaan dura kitaaba tokko dubbiseetiin ture. I think kitaaba sanarraa kooppii godhameedha. Austriyaa keessatti waan akkasiis waan ka'ee niwuun hojjenneehu san hojjechuu dhabnaanu mirga hiree murteeffannaa kan jedhu kun dhufe jechuudha. Mirgi hiree murteeffannaa Covenant of International Human Rights kan jedhu kana keessatti mirga dimokiraasii tahee mirga immoo ilmaan Oromoodhaa tahee saboonni cunqurfaman hundinuu hiree ofii murteeffachuu hamma walabummaa fi mootummaa fi dhaabbachuu kan jedhu kun bahe jechuudha. Warri san dubbiseetuma gartee har'allee waan bara 80moota keessatti yookaan immoo 40moota keessatti fi 50moota keessatti faranjiinuu hojiirra oolchuudhaaf tattaafattee irraa kashafe as yeroo ammaan tanaa kana keessatti uummata dhugumatti gabroomee gabrummaa jalaa bahuudhaaf mirga ifii gaafachaa jiru mirga lammummaa gaafatan jechuun sun waan hin taane warri lammummaa impaara Itoophiyaa gaafachuu barbaadu ammas karaan banaadhaa fi and I think warra akkas jedhu keessa gariin ammallee warruma gartee wanuma maali paaspoortii Itoophiyaatiin deemaa jiru. Egaa lammummaan isaanii achirratti eenyu gaafatanii I don't know. Dhugaa dubbachuudha. Ammallee paaspoortuma saniin deemaa jiru. Uummanni immoo isaan ni qabsoofnaaf jedhamu sanii akka gartee sadarkaa lammaffaa biyya sanii keessa dhiisiiti akka gartee uummata hin ta'inittu lakkaawamanii halkanii guyyaa gara jabinaan tarkaanfiin adda addaa irra fudhatamaa jira. Lafti isaa gurguramaa jira akkuma reefuun tana jeetti. Kanaaf abbaa biyyummaa gaafachuudha malee lammummaa impaayera gaafachuun ani gama kiyyaan kaayyoo keenyaasii miti. Dhaabbina keenyaasii miti fedhii miseensotaaf deeggartootaa fi walumaa galatti uummata Oromoo wayya baatisiin. Tolega maaliif waan booda namni maaliif osoo gaafatin irra kutee jiru gaafachuu waan irra jira. Waa'ee amma mee paaspoortii kana laajisee yeroo hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo rakkina adda adda keessa seenanii iddoo itti hirkatan dhabanii paaspoortii illee dhabanii faca'anii jiran kana keessatti jechuun durumaan irraa paaspoortii Itoophiyaa qabaachuun isaanii kuni sanumaatti Itoophiyaa isaan godhamoo moo yaada isaaniiti maaliif kan paaspoortiidha beekama hundi akkasuma qabaachaa ture duraanii namoonni cinaan hiree qubatanii akka keenyaa kanatti warra siitizinii Ameerikaa yookaan Kaanadaa Awustiraaliyaa ta'uu san arganne sogaa paaspoortii Itoophiyaa san qabaachuun isaanii yaada isaanii kana wajji deema jechuudha. Maaliif Oromoo miliyoona 40 meeqatu paaspoortii kana ba'atee deema jechuudha dirqamee jaallatee osoo ta'in biyya Oromiyaan jedhamtu waan hin jirreef jechuudha. Isa kana yoo namni gaafate fakkeenyaaf akkamitti ibsita isa sana? Baree dalaali paaspoortii Itoophiyaa kana fudhatanii bakka adda addaa deemuuni numa jirti ilmaan Oromoodhaa yeroo ammaan tanaa kana keessatti biyyattii san keessa jiranis akkasumatti paaspoortii san dhimma itti ba'u sarrakkoodhaa miti. Gaafiin garuu namoota gartee qabsaa'ota ifiin jiran. Kan wayyaaniin yoo qabde silaa gartee dibbee irra dhoytee olii gadi utaaltu yeroo paaspoortii saniin deemani gaafii namarratti fida. Kun tokko. Lammaffaa immoo paaspoortii saniin deemuudhaafi gaafii uummata Oromoodhaa paaspoortii san qabaachuu waliin wal qixxeessanii haasa'uun waan adda addaati. So kanaafi gaafiin ilmaan Oromoodhaa abbaa biyyummaadhaati. Abbaa biyyummaa waan ta'eef jecha paaspoortii fi lammummaa gaafachuu fi waan adda addaatiin hin shalagamu jechuudha. So kanaafi kan paaspoortii saniin gartee deemanii ilmaan Oromoodhaa hedduudhaatu waan san biyya keessattis ta'ee biyya alaattis qabaataniitis jiraachaa jiru. San beekamaadha garuu namoonni sanii qabsaa'oota gartee impaayera kana diiguudhaaf deeman yoo tahe tokko mootummaan sanuu hin haaromsuu fi
lammaffaa immoo isaanuu waan san qabatanii bakka adda addaa ittiin deemanii dubbiin achumarra dhumatti jechuudha. Kanneen isaanii wajji hidhata qaban biyya keessaas gartee investiment misoomaa fi maarree jedhanii gartee paaspoortii baafatanii deemanis hedduutu jira. Duuba kun lammummaa gaafachuudhaan akkan laalee argutti. Tole egaa akkuma beeknutti yeroo adda addaatti jaarmaa kana keessaa namoonni bifa murnaatiin bifa namootaatiin nam tokkeen jaarmaa kana keessaa yeroo adda addaatti bahuun isaanii waanuma beekamaa jechuun waanuma dirree jiru. Garuu yeroo gadi bahame kan yakkamu kan balaaleffamu warruma as keessatti hafe maaliif isa kana godhan sitti fakkaata? Gaafii bareedaadha. Silaa deebisaalleen gabaabuma warri as keessatti hafe kuni qabsoo ilmaan Oromoodhaa kumaatamaan itti wareegame kana cichoominaan daddaaqa tokko maletti jiraachisu qabsaa'uu fi hawwii fi fedhii uummata Oromoodhaa bakkaan gahuudhaaf waan barbaadaniif qofa. Fakkeenya tokko haa fudhannu. Fakkeenya hedduun kan namuu danda'a. Danda'amaa 2005 irraa jalqabamee yeroo adda addaatti proposaalii yookaan immoo ilaalchi adda addaa waraqaaleen hammatan kan dhaaba kana guutumatti mul'ata isaa jijjiirsisu hedduun dhiyaatanii turanii. Qabsoo hidhannoodhaa lagachuu heeraa fi seera mootummichaa kana fudhatanii akka paartii tokkotti seenanii qabsaa'uu kan jedhu hundaatu dhiyaachaa ture. Kana hundaa'uu ilmaan Oromoodhaa as keessatti hafanii itti yakkaman kun dhibbatti harkatti kuffise. Tokko deebi'anii wama xiqqoo takka irraa wayyeessanii immoo akkasitti kan biroo dhiisee ilmaan Habashaaraa gimboosabin faan yoo nuti gartee hiree murteeffannaa uummata Oromoodhaa gaafanne nu biran dhaabbatanii wajjin hojjetaniiti kana jijjiirsisuu qabna fa'aa jedhanii yeroo itti dhiyeessan qabanii jechuudha. Kana hundaa'uu ni diinne harkatti didame. Amma wanni isaan baasaa dhaaba kana dhuunfatanii wayyaba waan hin taaneef jecha dhuunfatanii karaa fedhanitti oofuu hin dandeenye finciluu ture jechuudha. Kun waan yeroo adda addaatti waan taate. Garii warra akkasiisan kan fincilee garii ni ariine garii immoo warra duubaanillee gartee waan kana hojjechiisaa ture gariin kan ari'ame gariin kan fiifuu gartee natti dhaqqaban jedhee bahee kana hundaatu jira jechuudha. Maali? Adda bilisummaa Oromoodhaa lola hin barbaadamu jedhame gaafa fakkeenyuma tokkollee haa fudhannu. Ayyee. Adda bilisummaa Oromoodhaa immoo wayyaaneedhaan oggu takka dhabame, oggu takka qabsootti jira, oggu takka lolaa jira, maal jedhamee kan yeroodhaan yakkamus adda bilisummaa Oromooti. Duuba maal godhan isaan? Warri qabsoo barbaanna, loluu barbaanna, waraana barbaanna ofiin jedhu nuti immoo ni beekna akka akkas hin taane wayyaanetti galuudhaaf akka proposaalii nu dhiyeessan osuma beeknu fuudhanii hiriirsanii wayyaanetti waraana galchan jechuudha. Waraana qabsoo bilisummaa Oromoodhaa aarsaa meeqaatamitti qabatte. Waraana qabeenya ilmaan Oromoodhaa kan nuti asuma gartee walgahii adda addaa gooneetu maanga cuccoofa kanaan fa'aa gara saasaa kana babbitaa turre. Diinatti galfame jechuudha. Duuba namoonni akkanaa kun sababa barbaadaniitu agartee akkana bahanii akkana deemanii kana nuti irra kaayyachuullee dhimma qabaachuufillee nurra hin jiru. Maaliif silaa dhaaba kana akka yakkanitti dhaaba kanarraan waa wayyaadhaan silaa gad dhufani hayyee bareeda ture. Lolan jaan ifiifuu lolaan jirani. In fact, hanga gartee silaa waraana hanga sobanii wanni jaanillee wayyaanetti galchani akkaji. Dhaabni kun dadhabaadhaa akkana jaanii ifiifuu deemanii bakka meeqaatamitti addaan caccabanii ammallee haaluma santu jira. Duuba namoonni kun haalaa fi amala dhaaba kana keessatti tarkaanfachiisuu dadhaban kan ittis nu yakkan
amma deebi'anii ifiifuu bakka adda addaatti agarsiisaa jiru. Sano kana gartee deebisaallee dhugaa dubbachuudhaaf gartee qabsoon baabura. Namni tokko ni koraa tokko irraa bu'aa. So kanaaf nuti itti hin cinqabnu inni guddaan qabsaa'onni waan kanarratti cichanii jiran hamma ummanni Oromoodhaa abbaa biyyummaa gonfatutti qabsaa'uu danda'uudha. Inni murannee jirruufis kanuma. Inni mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo kanaas gartee tokkoomsuudhaaf tattaafachaa jirrus kanumaa. Tole eegamee karaa tokkoomsuu kana tuutefu Gaafif silaa boodaaf kaa'ee ammumaan onni godha. Egaa haalli tokkummaan amma adda bilisummaa Oromoo keessatti uumamaa jiru keessattuu adda bilisummaa Oromoo qaama ce'umsaa fi egaa adda bilisummaa Oromoo shanee jidduutti hanga ammaa akka inni itti deemaa jiru bifa wal hubannoo jedhuun egaa walga'iin iddoo adda addaatti godhame wal hubannoo irra gahame sun ibsamaa jira. Amma gaafiin uummataa maali? Yoomi inni kun kan hojiitti hiikame kara tokkummaa sanitti kutamee waliin hooggana tokko jalatti hiriirame qabsoon bilisummaa Oromootti fuftu. Biyya keessa isa amma karaa Facebook karaa adda addaa yeroo ijoollee namoota qunnamu irra guddaan waan kana gammachuu guddaa irraa qaban. Garuu akka dafee xumuramuu fedhan. Duuba inni kun bakka adda addaatti akka dubbatamutti kar tokkoon xumuramee wanni hafe hin jiru kana ibsineetuma isa booda hojiitti bobba'uudha. Ati mee akka miseensa gumii sabaatii fi itti gaafatamaa jaarmaa biyya alatti fi warra waan kana oofaa jiru keessaa tokkosi waan araara kana iddoon inni amma irra jiru ummanni wanni ummanni beekuu qaba jechuudha. Isa san mee yoo daawwattootaaf ibsite. Bareeda, gaafii bareedaadha. Gaafii yerootti si beeki. Laali wanni beekuun irra jiru tokko jaallan keenya kana erga addaan baane ganna 12 oli. Miseensota hooggana ganna 12 ol addaan fagaate jidduutti araarri godhamu araara sabatiinsa guddaa fiduu fi araara badiilee tanaan dura hojjetamte hunda akka deebi'ee nurratti hin hojjanne yookaan immoo akka deebi'ee nutti hin dhufne mirkaneessu tokko ta'uu qaba. Kanaaf tartiiba lafa kaayyenne qabna. Tartiibni inni duraa hoogganni bakka bu'oonni dhaaba gara lachuunuu walitti dhufanii haala jiru hundarratti haasa'uudhaan kan silaa fuulduraafillee irratti hojjetamuu qabu kophatti kaayyachuudhaan kan gartee dhiifama walii godhanis dhiifama walii gochuudhaan kan immoo seenaadhaaf dhiifamu seenaadhaaf dhiisuudhaan akkasitti asii kaanee eessa deemuu qabna isa jedhu kana bakka itti tilmaamatanii lafa kaayatanii jechuudha. Inni duraagaa waltahiinsa keenya kana Oromoota addunyaarra jirtu ibsu isa jedhu kana bakka taargeet yookaan immoo irra xiyyeeffannee akka ibsi kun godhamu lafa kaayyannee jira. Dhugaadhaa akka barbaanneetti gartee dafee bakka takkatti guyyaa tokkotti himuu hin dandeenye maaliif bakka adda addaatti biyya alaa kana keessatti keessaafuu walgahiin ati gootu hundinuu wiikeendii eeggachuutu godha. So kanaaf ammallee arrallee bakka tokkotti karaa Sweden keessatti ta'aa jira Kaalifoorniyaa kanatti illee tokkotti ta'aa jira jechuudha. I think kun ka xumuraati. Kana xumurre maaltu itti haasa'an kan jedhu kana gaa nuti dhiibbaadhaan hin deemnu laali yoo gartee yoo yaadatte 2000 moo maalis boo 2010 moo kana siboo dhaabota 5 moo 7 moo akkanaatu walitti baqa jaamee bargaa dibbeen meeqaatam
gurra nu duuchitee torbaan tokko booda bakka kana kuttee dhabamte. Haalli akkasii haala ijoollummaa haala siyaasaa bilchina hin qabne tokkoon hojjechuu hin barbaadu. So sadarkaan keenya kan itti aanumti miseensota keenya wal buufachiisuu hojiilee adda addaa akka waliin hojjetan gochuu bir'anni akka isaan jidduu hin jiraanne nagaya buusuu hafuura jaallummaa dagaagsuu kanarratti qartee hojjannaa jechuudha. San booda sadarkaalee lafa keenya qabnaa sadarkaa sanatti deemnaa jechuudha. Dhiibbaa namaatiin deemaa hin jiru. Maaliifi warri silaa tanaan dura nuti manguddoodha. Bu'uureessitoota. Akkana abaluu walitti araarsina jedhanii waan kana gartee jedhanii deemaa turanuu araarsuu osoo hin daranuu ilmaan Oromoo addaan fageessanii waan argamaniif jecha nuti kana hundarraa barnoota fudhannee jira. Amma humni sadaffaa tokkollee hin jiru numaatu walii galee numaatu waliin haasawaa jira. Abbaan fedhe waan federaalaa haa ta'u nuti tartiiba lafa kaayyannee qabnaa saniin deemnee wanta kana ni dhagoomsinaa murteeffanna jennee lafaa kaane nuhi kan akkas godha jennee himachaa jirru alaa tokko taa'ee kun akkana kijiba akkana maarree jee haasee bakka hin qabnuuf nuutu waan lafa kaayyate beeka. Nuutu immoo sadarkaa waan kana taasisuudhaaf murannoodhaan hojjechaa itti jirru beekna. Asirratti namni tokkolleen kan moo'ee hin jiru. Qabsoo bilisummaa Oromooti moohee kan moosisuu barbaannus qabsoo bilisummaa Oromooti kan angoomsuu barbaannus ilmaan Oromooti kanarratti murannee waan kana taasisuudhaaf waan kaanee jecha. Yeroo obsaa fi murannoo barbaachisa. Kana qofaa miti. Qaama ce'umsaa qofa osoo hin ta'in gurmuu qabsaa'otaa waliinis haaluma akkanaa kanarra jirra. Koree yerootis wajjinis haasawaa jalqabnee jirra. Kanneen ulfoo kanneen adda addaas tartiibaan itti deemaa jirra. Mooraan qabsoo bilisummaa Oromoodhaatun kanneen fedhii mul'ata tokko qabaniin jaaramee guutumatti gartee kanneen mul'ata tokko qaban walitti deebi'anii qabsoo kana qabeenya isaanii dandeettii isaanii waan silaa yaada isaaniitiif waan kana hundaanuu walitti fidanii diina tokkicha qofa irratti akka xiyyeeffatu gochuudhaaf nuti murtii keenya qofa osoo hin tahin murannoodhaan akka hojjennu waan marxifannee itti kaane tokko jechuudha. Garaagarummaan haala tanaan dura gartee ture hoggaa laaltee dhugaadhaan nama shakkisiisuun ni mala. Poolisitti gartee qora godhanneeti dhaaba torbaa meeqaatu walitti baqa jeen guyyaa kaaniif walitti baquu dhiisiti addaanuu faffacee meeqaatamoonni ta'e namni kana laalee dhiiroo jarri kunis gartee waanuma akkasii nuti deemaa jiru moo maali kan jedhu gaafii gaafachuun oolan. Haa ta'u malee I assure you an dhugumatti hangaa waan kana keessa jiru hammaan beekutti wanni kun kan jaalate mirkanii guddaa waan argamsiisu ta'uu isaa waan kana jaalachuu qofa osoo hin tahin dhugumatti itti amanuun isaa yookaan immoo isiidhaa akka gartee hundee qabatu akka gartee fiixa bahu taasisuu irratti ni hojjenna. Kanneen immoo jibbanii olola adda addaa oofaa jirani too bad. Karaan wanni kun itti duuba deebi'uu numa hin jirre. Namni gartee kufee beekta dhidhiitachuun solloqiinsa waan jaamuuf jecha numa dhidhiitataniituma sosolloitan malee waan kanaaf duubaas deebisuu hin dandeessanii ololaa asirratti oofuu hin dandeessanii nuyi kan waliin hojjechaa jiru nuyi kan wal ta'ee wanni jechaa jiru tartiiba ifii lafa kaayyannee jennaan siin jedha. Deebisaan jirtu obsaan eeggadhaa.
bar wanni eeggatan hin jiru bar hojiirra guyyaadhaan hojii adda addaa harkaa jirtu mire bar hojiidhaan mul'isaa jirra. Amma inni guddaan gartee hoogganni walitti dhufee arraboota ammaa olaal mee ammaa olaal tartiiba nuti deemaa jiru kana ilaalee amma fakkeenyaaf amma bara haaraa kanarratti maqaa adda bilisummaa Oromootiin ibsa tokko baafne ibsa lama gartee ati. Akka jedhu dubbataan keenyaas maqaa adda bilisummaa Oromootiin dubbachaa jira. Lama jedhu. Bakka adda addaatti nuti adda bilisummaa Oromootii jennee miseensonni keenya dubbachaa jiru. Akka dhaaba lamatti gartee hamma tartiibni hundinuu dhumuu fankishinii haa godhan malee yookaan haa deeman malee kun waan duruu xumuramaa jiru yeroodhaan waan argamaa jiru. Waliigalle kanarratti mee inni biraa amma wanni dubbatamaa jiru tokko hoogganoonni duraan naannoo biyya ollaa jiraatan keessa hangi tokko hojii isaaniitu dhiisanii kutanii waan jedhamu jira hojii isaanii dhiisanii kutanii iddoo deeman sanirraa deebi'uuf illee ta'anii iddoo silaa qubsuma isaanii sanitti. Kanaaf jaarmayni kun rakkoo guddaa keessa jira jedhamee dubbatamaa jira. Isa kana mee akkamitti ibsitaati? Yaa'oo laali waan akkanaa kanarra erga guddanne ture beeki. Beektaa amma rakkoon jara kanaa inni guddaani akka tanaan duratti dhaabni kun asiin deemee achiin deemee kana godhaa jiraa inni jedhu iccitiin dhabame. Waan iccitiin dhabameef jecha yoo garteetti tarii xiqqoo gartee abaluu asii sossoohee dhaga'anii abaluun barkutee jechaa jiru waan akka isaan oofuu jechuudha. Laali mee akkas erga akkas jaame barama waraqaa tokkollee harkeetiin jira unoo akkana hoogganoonni akkana bahanii maal mee prove it laal baramoonni nuti gaafannu laal nuumuti kan waan takka mirkineessuudhaaf yookaan immoo akkanan taane akkasin taane jennee hoomworkii namaa hojjechuudhaaf deemu nuumuti. Warri akkas jeessani haa pruuvii godhani baraanuu keessaan jira warra bahe keessaayi. Digalee meegaa ergaan keessa jiraadheefu anuma kanaa fuudhanii bahee na haa jechisiisanii meegaa yoo ulee addaa qabaatan. Bara wanni nama dhibaa garuu warreen akkanaa kun kashlabbeen akkanaa tuni waa'ee diinaa guyyaa tokkollee isaanii haasa'uu hin dhaga'amu. Warra bobbaa deemu, warra gartee sochii adda addaa deemu, inni fokkosiin isaanii adda bilisummaa Oromooti. Hayyee adda bilisummaa Oromoodhaa hin hojjenne waan godhuu jaamee jira. Bareeda. Maaliif deemanii tuman hojjenne? Why they worry about us? Maaliif waan keenyaa kana dhimmatti qabaatan? Kana rakkoon kun maaligaa kana agarsiisu? Hanga fedhanuu iyyan, waan fedhanuu jaan ka ammallee hojjechaa jiru, kan diinatti illee dhagaa darbachaa jiru, kan funyaan mooyyaan jalatti rasaasa dhokaasaa jiru, biyya alaatii fi biyya keessatti illee kan qabsootti jiru adduma bilisummaa Oromoo kan kanumaaf Oromoo hundaa waywaachaa jiru. Kanaaf jecha isaantu furuuf godhuu turre jira waan kana garte. Miseensonni adda bilisummaa Oromoodhaa hoggannaa adda bilisummaa Oromoo faffacee adda maarree jaajanii miti hayyee kan bobbaa deeme sanis gaa kan nuti bobbaatti beeknuu sanis fidanii aboo an bahee jee haa himu maal wanni sodaan hin jiru bar. Digalee so kanaaf hamma akkas hin ta'initti ittiin cinqaminiin sin jechaa jira. Hammaan an beekutti immoo 100% la dhibbatti wanni isaan oofaa jiran kuni tooftaa dullooma. Digalee waan gartee silaa kashafeedha. Namni dhaaba tokko keessaa hoggaa bahee hay dhaaba kana keessaa namni baheetti gaayitti namni dhaaba adda bilisummaa Oromoo keessaa akka namni bahee jenneetti olollaan waanuma jiraati. Olola kana hunda keessa dabarree jirraa beeki. Nuti immoo wanni murteeffanne tokko hojii manaa nuu kennamu yeroodhaan hin hojjennu jenneetu ganna lama dura murteeffanne ganna lamaan kana keessatti guddina nuti agarsiisaa jiru nuutu beekaa. Karaa iccitiitiin immoo hanga har'aatu nu keessa teessanii diinaaf
iccitii keenya kannaa baatan sanuma alala alanfadhaa jennaan amma booda hin jiru. Ya, tolega. Sila ani gaafuman gaafachuu jira waan ala dubbatu malee ani itti rakkadheeti miti. Egaa okay tole. Inni biraa mee yeroo ammaanatti yoo ilaallu biyya keessatti waan ta'eefu jaarmanni caasaa hidhatee sosoosaa jira. Kara biraatiin immoo dheengadduma warri OPDOdha jechuun maxxannee wayyaanidha. Kora isaanii guddaa godhataniituma nagaan adda galanii kun har'a immoo kan EPRDF Baardaaritti godhachaa jiran. Ijoollee Oromoo meeqa barnoota irraa ari'aniiti warrummaan silaa ari'e sunillee nagaan isaan moo walgahii godhachaa jira. Ijoolleenis ari'amte jechuudha mana barumsarra. Gaasilaa kun aarsaa qabsoon gaafattu. Haa ta'u immoo yeroo ijoolleen aarsaa guddaa kanaa kana kafaltu waanuma isaan xinnollee hamilee wayyeessaa wanni mee silaa jaarmanni godhe kana itti uummataaf ibsitu jira. Gaafii gaariidha. Beektaa qabsoon tun dhawaataa waan deemaati. Wanni itti jirru kuni waan yeroo tokkotti yeroo lamatti yeroo sadiitti godhamaa jiruutii miti. Addi bilisummaa Oromoodhaa qabsoo keessarraa baraaree bahee guutumatti tarkaanfii funyaan wayyaanee jalatti fudhachuu jalqabuun isaa amma. Duuba wayyaaneen yookaan immoo kittillayyoonni isaanii walgahii godhataniif jecha haalaa fi akkaataa sila agartee qabsoon yookaan immoo tarkaanfiin itti fudhatamuun alatti wanni godhamu tokko hin jiru. Ilmaan Oromoodhaa mana barumsaa keessa ari'amuun waanuma jiraati kun qaama qabsooti. Kana guututti hanqisuun impaayerumatti san impaayerii san hiddaan buqqisuudhaani malee tarkaanfii guyyaa tokko guyyaa lamaatiinii miti. So nuti kan itti jirru tarkaanfii addaan cita hin qabne kan hamma bilisummaadhaatiif deemuuf malee waan takka irratti gartee butamnee tarkaanfii asiif achiin sagantaa fi tooftaa waraanaatiin alatti yoo kan fudhan taate rakkinni qabsoodhuma Oromoo irratti taatoo. Kanaaf jecha waan kanarratti illee silaa gartee ogeeyyii waraanaa yookiin immoo abbootii waraanaa fi kanneen silaa isaan ajajan warra gartee tarsiimoo istiraatejii adda addaa isaaniif baasan gaafachuu turre yeroo fakkaataa nama siyaasaati. Dole hoogganuma jeeti. Inni kun immoo inni waa'ee warra amma fakkeenya Gimboo 7 kana yoo fudhanne Gimboo 7 kun ta'ee jedhanii sagantaa lafa kaayyataniiti warra yeroo ammaan tana biyya keessaa jechuun ka amantii Islaamaa jechuudha hiriira torbaan jiru bahaa jiran kana ta'ee jedhaniiti siyaasaa isaaniitiif jaalala isaaniif qabaniif osoo hin ta'in siyaasaa isaaniitiif tahee jedhaniiti jala bu'anii waan isaan barbaachisu hundaan deeggaraa jiran. Akka ifii barbaadanillee karaa fedhanillee immoo oofan jechuu yeroo barbaadanitti. So waan kana otoo uummanni Islaamaa irra guddaan kan achi iyyuu sunu Oromoo ta'ee jiru. Addi bilisummaa Oromoo bifa sanii mul'achaa jiru. An ifiti yaakan odarru godhutti bifa sanii mul'achaa jiru. Dhugaadha deeggarsa nama miidhame hundaafillee qabaatu. Bifa jarri tahee jedhanii siyaasaadhaaf oofan kana addi bilisummaa Oromoo bifa saniin gochaa jiru. Yoo gochaa jiraate immoo mee akkamitti godhaa jira? Yoo godhaa jiraanne immoo maaliif? Laali gaafii teetee keessatti warri Gimboo 7 waan barbaadaniin gargaaraa jiru jetti. Mee gargaaraa jiraachuu isaanii kanarra gaa maalitti qabata? Moo jarri kun gartee hiriiruma bahu kana keessaa nama tokko lama qabaatanii achi gartee nuusii isaaniif dabarseetuma godhanidha. So
nuti laal ibsaa yeroo adda addaatti baafnee jirra. Qabsoon ilmaan Oromoodhaa kan Islaama tahanii godhaa jirani qaama qabsooti. Qaama qabsoo bilisummaati. Akkanatti ilaallutti. Qaama qabsoo ta'uu isaatis qaama mirga dhala namaa ta'uu isaatis ibsa baafne keessatti himnee jira. Kanagaa nuti advaanteejii yookaan immoo bu'aa irraa buufachuudhaaf nama tokko lama achi keessa keenyee akkana jennee gartee waan kana jechuun very salphaadha. Sigalee yoo sabaa dhaggeeffatte odeessi adda addaa achirrattis dabraati jira. Yoo odeessitaate. Karaa birootiin immoo nuti waan kana mirga dhala namaatiif warreen falman hunda ragaa wajjin waan isaan godhan namoota isaan qaban namoota isaan hidhan tarkaanfii isaan manoota namaa sakatta'anii fudhatan hundaa tokko tokkoon galmeessinee mirgoota warra mirgoota dhala namaatiif falmanitti dabarsinee jirra jechuudha. Including UN jechuudha. Dubbiin hojiidha malee afaanii miti. Kanaaf jecha isaanis wanni godhan hin jiru gartee akka gartee qabsoo kana keessatti waan isaan mirga ilmaan Islaamni gaafatu kana keessatti irra hedduun isaanii Oromoo akka ta'an ni beekna. Kun immoo mirga dhala namaa walumaa galatti dhiitame keessatti tokko inni ilaalla. Kan isaaniifis akka gartee waan gartee wayyaaniin godhaa jirtu kana guutumatti addunyatti saaxiluu ragaa qabatamaadhaan gartee warra mirga dhala namaa kanaaf garsiisuudhaatu irra bu'aa qabaaf jenneeti amanna. Kana itti jiranatti fakkaata. Karaa gaarii jarri kaan gargaaran isa jiru kun immoo dhugumatti dharaa beeki. Irra guddatti sila ololumaan gargaaraa jiranii mee amma karaa xumuratti yeroo deemnu waa'ee keetitti deebina jechuun waa'ee silaaluu irratti. Egaa amma akka dubbatamutti namoonni alaayis keessas jaalodaan yeroo baay'ee rakkinummaan inumaa waa jaarmaa kana keessatti dhalatuu isa faada yaani dubbachuu jira. Alaayis keessas fakkeenyaaf akka miseensa gumii sabatti iddoo isarraan eegamnetti argama jechuufaa jira. Kun egaa yoo fakkeenyaaf haaltookii faadha otoo maan gaafatamin olma seeneetuma waan fedhe deebisa akkasuma waan kanaa godha jaraan if wal qixxeesseetuma akkasumatti deemaa jira yaada jirutu jira jechuun gaa akka dubbatamu akkasuma dhageessa namoonni biraas inuma dhagean jechuudha. Mee dhugumaati amma as keessatti amma akka jedhamu kanatti gufuun suma gartee waan ka'uuf maraaf ati akkamitti laaltame jaalooduma kanaa. Wal gaafii gaariidha ati beektaa gaafiin silaa waan ta'u malee gufuun si himoo kan gufuu buqqaasaa jiru suma silaa jettee na gaafatte gaafii gaarii ture beektaa. Garuu namoonni waan kana tokko tokko akka haasa'an hin beeka. Irra hedduu isaanii namootuma olola isaan oofan irraa saaxileedha. An siyaasaan hojjedha. Keessaafuu olola dhaaba kanarratti hoggana kanarratti deemu hunda bakka yeroo osoo hin filatin dura dhaabbachuun mirga kiyya qofa osoo hin ta'in yookaan immoo hojii kiyya qofa osoo hin ta'in hojii miseensotaa fi deeggartoota adda bilisummaa Oromoo hundaati jettee ilaalaa qaba. Kana godhan immoo ilmaan Oromoodhaaf miseensotaas ta'ee deeggartootaas hedduudha jechuudha. So amma paaltookii irratti yeroo adda addaan hin argama. Yeroo wanni tokko dhalatee olallee adda addaa dhalatee rakkatanis jaallan achi keessa jiran na yaamu
Sigale bir'ata malee achi keessatti argamee waan silaa jira ibsuun keessaafuu olola dharaa deemu dura dhaabbachuun kiyya ni jirti. Kuni namoonni dallansiisu yoo jiraate ana kan laalutti namootuma olola san oofan je'eetiniin fudhadhaa jechuudha. Kaan immoo istuu baate dhugaa dubbachuudhaaf maaliifi an nama dhokatee taa'uu miti. Nama waan itti amanu tokko guyya guyyaadhaan hojjetudha. Halkanii guyyaadhaan hojjetu. Hamma ummanni Oromoodhaa mirga ifii gonfatutti immoo halkanii guyyatti itti hojjechuu kiyya. I hope fayyaa guutuu naa kannee akkaan itti fufu abdiidhaan qaba. Kanaafi kan keessaa fi ala jettee kun xiqqishoo gartee gaafii irratti tarii akkaataan itti dhiyeessite sirrii ta'uu dhabuun ni mala akkana laaletti. Garuu namoonni akkasitti jiran numa jiru beektaa namoonni yeroo tokko faattoo kana dhagee mana kaan seenee dhugaa waa takka deebise mana kaan mana biroo irra keessaa kunoo isuma qofaatu waan kana hunda wanni ja'a isuma qofaatu nu dura dhaabbataa maarree jedhan an duraanuu maalumaaf olola akkasiisanii oofan kan jedhuutu deebisaa tahaaf jeetinii yaada. Haa ta'u malee an hojii kiyya ana qofaa miti jaallan waan akkanaa kana dura dhaabbachuudhaaf deebisaa gahaa kennuudhaaf hojii isaanii ta'ee hedduutu jira. Tarii an achi keessaa hoogganaa waan hin ta'eef jecha mul'achuun ni mala. Haa ta'u malee ilmaan Oromoodhaa bakka jiran hundatti argamuudhaan akka nam tokkottis ta'e akka hoogganattis ta'e akka miseensa dhaaba tokkottis deebisaa barbaachisu kan nun waliin mari'achuun waan itti fufuu qabuun ja'an gartee waan irraa hoogganni miseensota irraa yookaan immoo uummata irraa alatti dhokatee wanni inni hojjetu hin jiru kan jedhu ittiin amanaa gama kiyyaan. Uummata keessa ta'uu qaba. Mee amma xiqqoo yeroo nurraa gabaabbataa waan deemteef jecha gabaabumatti dhaamsa maayyii deeggartoota qabsoo bilisummaa Oromootii fi miseensotaa fi waraana bilisummaa Oromootii fi uummata keenya maraafuu qabdu gabaabatti yoo nu dhiyeessite. Bareeda kan duraa TV Oromiyaa magaalaa Torontoo tana galanteeffachuudhaan barbaada. Yeroon isin waan kanatti jalqabdan yeroo dhugumatti ilmaan Oromoodhaa mooraalee adda addaa keessatti yaada adda addaatiin shororkaawaa ture keessatti kan ammoo dhugaa jirtu mul'isuudhaa fi waan takka hamma dandeessanii keessanii gootanii jirtan jeetiin amanaa kanaaf akka sabboonota tokkottiin isin galateeffachuu barbaada. Kan itti aanu mooraan qabsoo bilisummaa Oromoodhaa bakka lamatti qulqullaa'ee jira. Yeroo ammaan tanaa kana keessatti yookaan impaayera sana jiraachisu yookaan immoo impaayera sana diidee mootummaa walabatee Oromoodhaa dhaabbachuu. Kana lamaan malee filmaanni biroo hin jiru. Kanaaf ilmaan Oromoodhaa filmaanni isin dura jiraan jedha. Barbaadan impaayeratti san jiraachisu barbaaduu baattan immoo xurree ilmaan Oromoodhaa kumaatamaan aarsaa itti tahan kana jala deemtanii abbaa biyyummaa Oromoon akka abbaa biyyummaa isin gonfachuu gochuu irratti akka xiyyeeffatanii wanni jaa waraana keenyaan qabsoon itti jirtan qabsoo haqaa waan ta'eef akka itti fuftan bilisummaan teenya immoo akka mamii hin qabne nu malee kan gumaa baasuuf akka hin jirre itti dhaamuudhaan barbaada. Kana malees ilmaan Oromoodhaa deeggartoota ta'ee miseensota biyyoota ollaa fi bakka adda addaa wanni jaanii fi obsaa fi murannoodhaan hanga har'aa addi bilisummaa Oromoodhaa olola diinaatii fi olola kashlabboota olola fakkaatee bultoota hunda caccabsee as gahee. Kanaaf
mataa ol qabatanii qabsoo bilisummaa Oromoodhaaf halkanii guyyaa akka martifatanii hojjetanii isinii dhaammata. Tole galatoomii jaalodaatis nagaan jiraadhu daawwattoota TV Oromiyaa magaalaa Torontoo Gaafif fi Deebii Odaa Xaseeti wajjin goone waan hordoftan jecha hedduu galatoomaa isiniin jenna. Waan inni yeroo hedduu gadi ilaaluu fi inni na dura jira. Kanaaf kaameera irraa gadi ilaala yeroo hedduudha. Egaa isaaf dhiifama isin gaafanna. Hamma sagantaa biratti walitti deebinu nagaan jiraadhaa ani Garbii Nuureeti.